Nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa viidiyoon guyyaa har'aa hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Ani akka kiyyatti akka nama tokkotti baay'ee tokkoon gaddee baay'ee tokkoon natti dhagahame. Daa'imman kun duuti isaaniif hin malu, ajjechaan isaaniif hin malu. Namarratti waan hamaa hojjetanii daa'imti kun kan ajjeeffamanii miti. Gana daa'ima guddattuu xixiqqoo lafaa dhuftuudha ijoolleen kuni. Abbaan ijoollee kanaatillee akkuma sagalee isaa keessatti dubbate jechuudha. Ijoollee isaa guddifachuudhaaf jecha bu'aa bahii hedduu dabarsee ijoollee isaatiif jiraachaa nama turee fi hojiilee halkan hojjechaa akka ture haati biddeena ijoollee kana akka guddistuuf jecha namni kun akka ishee fuudhedha kan dubbate jechuudha. Haa ta'u malee garuu osuma waliin jiraatanuyyuu daa'ima ishee xiqqoo san akka hin jaalannedha kan inni dubbate jechuudha. Egaa haadha biddeenati waan taateefu hin deenye kan isheeti waan hin taaneefu ijoollee san jibbaatidha kan turte jechuudha. Akka inni sagalee isaa keessatti dubbate dhumarratti garuu daa'imman kana lamaan isaaniiyyuu bakka tokkottidha isheen kan ajjeeste jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ajjeestetillee ijoollee kana hin dhiisne erga ajjeestee booda ibiddaan akka isaan gubatanidha kan ijoollee kana isheen taasiste jechuudha. Gara jabina akkanaa hin agarre hanga ammaa ijoolleewwan daa'imman xixiqqoon baay'ee ajjeefamaatidha kan turani. Biyya keenya keessattillee seerri akkasitti murtoo namaaf kennu warra miidhee irratti murtoo cimaan wanti kennamee uummata fuulduratti gabbahee mul'atu tokko waan hin jirreefiyyuu namoonni nama ajjeesuu akkuma waan taraa wayiitti godhaniittidha kan ilaalanitti namoota ajjeesaa turanii osoo mootummaan akka seera biyyoota guddattee biyyoota garaagaraa irratti osoo seera cimaa baaseetiyyi. Tarkaanfiin akkasii namoota irratti godhame namoonni akkanatti daa'ima irratti illee ajjechaa gara jabina akkanaa hin raawwatan ture. Hanga tokko eeggii hin sodaatan ture. Amma garuu namni nama hin ajjeesaa inni hidhama mana hidhaa keessatti hin nyaata hin dhuga wanti isarraa hir'atu tokko illee hin jiru waan ta'eefiyyuu nama ajjeesuu akkuma salphaatetti ilaalaniitidha kan jirani. Gana daa'ima lafaa dhufaa daa'ima hin beekne daa'ima xixiqqoo ganaa ol guddattu kana ajjeesuun baay'ee tokko kan ulfaatu jechuudha. Egaa maatiin ijoollee kana itti dadhabanii kan isaan ijoollee ofiitiif jiraachaa abbaan ijoollee kana kan ijoollee isaatiif jiraachaa tiyyee ture. Har'a garuu yoo ijoolleen isaa haala kanaan bakka tokkotti jalaa ajjeefaman hedduu tokko nama gaddisiisa. Hedduu tokkollee namatti dhagahama jechuudha. Wanti akkana itti fufa gara fuulduraatillee maaliif kanaan durallee hojjettuun manaa ijoollee lama bakka tokkotti qaltee yommuu isheen biraa harka poolisiitti kennatu murtoon itti kennamee murtoon ajjechaa haa jedhamu malee garuu uummata fuulduratti gadi baafamteetiyyi tarkaanfiin irratti fudhatamuu qabu irratti hin fudhatamne namoota birootiif barnoota akka ta'uuf osoo yeroo san uummata fuulduratti tarkaanfiin ishee irratti fudhatamee jiraate. Har'a namittiin kunillee irra deebitee hojii akkana hin raawwattu. Daa'imman dhumaatiin akkuma itti fufeettidha kan jiru namni gara fuulduraatillee daa'ima ofii amanee nama biratti gatee akka hin deemnedha kan ta'aatiyyee jiru. Egaa hojjetan malees biyya ofii keessatti jiraachuun hin danda'amu. Akkasiyyuu ta'e immoo nama nu gargaaru jedheetiyyi namni gaafa nama of biratti fidu namoonni yoo hojii akkanaa daa'ima irratti raawwatanii baay'ee namoonni illee shakkii keessa galaniiti kan jiraatan jechuudha. Lubbuun daa'imman immooti yoggaa baatu baay'ee tokko garaa nama nyaata. Garuu mootummaan illee rakkoo guddaa qaba jedheen yaada'ani jechuudha. Osoo akka Saawudii amma akka seera Saawudiitti yeroo baay'ee namni nama ajjeese ni ajjeeffama jechuudha. Kanaafiyyuu osoo seerri akkasii biyya keenya keessatti bahee namni hanga tokko wanjala hojjechuu irraa yookiin badii hojjechuu irraa hanga tokko harkisaa ni gabaabbata jechuudha. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti namni yoo ajjeese nama tokko yoo ajjeese ni hidhama ni nyaata achi keessatti wanti itti hir'atu hin jiru hin nyaataa hin dhugaa akka nama kamiituyyuu jechuudha. Kanaafiyyuu manni hidhaa isaaf waan addaa ta'ee itti hin mul'atu waan ta'eefiyyuu kanaafidha duutillee kan jabaattee daa'imman dhumaatiyyee jiranii torbee tokkoof ni iyyama torbee tokkoof ni dubbatama sana booda garuu ni irraanfatama jechuudha. Gochi suni kanumaadha kan irra deddeebi'ee yeroo baay'ee daa'imtillee ajjeeffamaatiyyee jirtu. Iyyi miidiyaa irrattillee uummanillee yoo ta'e hanga samoona sanii ni iyyanii ni boo'anii sana booda
garuu ni dagatama jechuudha yeroo baay'ee. Na harki maalii akka namitti kanaaf ijoollee kana isheedhaaf ajjeese ishee fi isheen walitti haa beekanii baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Ijoollee kana ajjeestetillee hin dhiisne erga ajjeestee boodallee ibiddaan akka gubatan taasiste jechuudha. Na abbaan ijoollee kanaa yommuu bakka hojiitii dhufu ijoollee isaa gubatan kana gaafa ija isaatiin argu hangam akka amileen isaa akka isa cabu ijoollee isaa dhabee haala saniin ijoolleen isaanii isaa ajjeefamanii ibiddaan gubatanii gaafa argu baay'ee tokko namatti dhagahama jechuudha. Na osoo bakka abbaa sanii buune osoo nu ta'e jennee gaafa ilaallu baay'ee tokko namatti dhagahama. Wanti akkanaa immoo boru eenyummaa tokko nama irraa wanta gahuu danda'udha. Maaliif baratamaatidha kan deemu wanti akkanaa jechuudha. Na aadaa godhataatidha kan deemu namni numaayyuu jechuudha. Keessattuu bara kana keessatti daa'imman hin du'in daa'imman du'ee daa'ima hedduudha jechuudha. Ijoollee hedduutu ture jechuudha. Tanaan durallee akkuma beekamu firrii heechuma isaatiin natti fakkaate daa'ima wayii erga daa'ima san dhoksee booda deebi'eetiyyi maatiin maallaqa gaafachuu eegale jechuudha. Maallaqa san maatiin waan kennuu hin dandeenyeef daa'ima san ajjeese boolla bineensaa keessatti gateetiyyiidha kan biraa deeme jechuudha. Garuu murtoon maalii akka irratti kenname uummanni kana osoo beekanii baay'ee gaariidha. Yookiin namni nama ajjeesu osoo ajjeefameen jiraan akka kiyyatti jechuudha. Maaliif lubbuun nama saniitis lubbuudha, lubbuun nama kanaatis lubbuudha waan taateef iyyuu jechuudha. Ijoolleewwan ganaa lafaa ol guguddachaa jiran osoo badii tokko hin raawwatin osoo wanjala tokko hin godhini daa'imti kan ajjeefamaa jiranidha jechuudha. Na keessattuu duutii daa'immanii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Gara jabina akkamii akka ta'e illee ani hin beeku. Namittiin kun erga ijoollee kanallee ajjeeste ni badde. Garuu haa ta'u mootu uummataa fi poolisii jalaa bahuu hin dandeenye waan ta'eef iyyuu qabamtee jirti. Erga qabamtee illee mootii akka waan barakinaa dhogdee tidha viidiyoo ishee wayii irratti kanan arge jechuudha. Na duuti isheedhaan mala jedheen yaadaan jechuudha. Na ijoolleewwan kana fakkaattu ajjeesteetiyyi isheenis jiraachuu hin qabdi jedhee ani hin yaadu akka nama tokkootitti jechuudha. Isheenis akkuma ijoollee kana irratti badii raawwatte akkuma ijoollee kana gootetti wanti ijoollee kana isheen irratti gootee ijoollee kana lubbuu isaanii baaste ishee irrattis osoo ta'amee lubbuun ishee bahee ana natti tola jechuudha akka nama tokkootitti. Maaliif daa'imman kun gana daa'ima ol guddachaa jiranidha. Biyyaansi yoo ijoolleen kun wal jaalachuu baatte ijoollee kana jaalachuu iyyuu baatte haadha biddeenati waan ta'eetiif deemuu ni dandeessi ture. Yookiin immoo ijoollee kana narraa fuudhi deemillee yoo jetteeni abbaan ijoollee isaatitti furmaata mala barbaaddata ture jechuudha. Garuu osoo sanillee hin godhin ijoollee kana inni bakka hojii yeroo deemutti isheen gara jabinnaan ijoollee kana ajjeeste erga ajjeeste ibiddaan isaan gubdee jirti jechuudha. Kanaaf murtoo gahaan waan hin jirreef biyya keenya keessatti namoonni akkuma fedhetti akkuma itti fakkaatetti namoota ajjeesanii sana booda hidhamaa jiran jechuudha. Na kuniif hidhaan baqeedha yookiin gahaadha jedheeti ani hin yaadu. Garuu kanarratti tanaan dura obboleettii keenya nama ajjeeste ijoollee lama bakka tokkotti ajjeeste isheen sunillee murtiin ajjeechaa itti kennamee jira kan jedhudha malee garuu uummata fuulduratti gadi baasanii wanti argisiifame tokko hin jiru. Kanaaf namni irra deebi'ee badii raawwataatidha kan jiru. Ajjeechaan daa'immanii akkuma itti fufettiidha kan jiru. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Guddaan illee ofirraa qolata yookiin immoo ofirraa dhoowwuu danda'a. Daa'imti xixiqqoon kun garuu hoolaa jechuu hin danda'amu. Amma fakkeenya namni yoo horii qalu ofirraa dhoowwuu hin danda'u afaan hin beeku hin dubbatu jechuudha. Daa'imti illee akkasiidha. Ijoollee ganaa lafaa dhufaa daa'ima ganaa lafaa dhufanii ganaa gurguddataa jiran irratti hojiin akkana raawwatamuun dhugaa hedduu tokko nama gaddisiisa. Osoo murtee gahaan itti kenname wanta namoonni birootillee irraa baratu namoonni birootillee akka irra deebi'anii wanta akkana hin raawwanne wanta taasisu osoo warroota daa'imman ajjeesan kana irratti murtiin gahaan irratti kenname namoonni birootillee irraa baratanii hanga tokko sodaan keessa isaanitti dhagahamuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma namni yoo ajjeeses deebii hidhama waan ta'eef iyyuu hangas mara wanti nama san sodaachisu hin jiru jechuudha. Biyaansi abbaattis aartii ta'uu danda'a. Garuu hanga fe'e osoo abbaa ijoollee kanaatitti illee aartii
yookiin immoo osoo ijoolleen kunillee daa'ima waama iyyuu balleessaniituma ijoollee kana ishee aarsaniyyuu daa'ima kana hin ajjeesti jedhee ani hin yaadu jechuudha. Tuni nama osoo hin taane seexana malee namaa miti. Ani namallee jechuudhaaf nutti ulfaata. Daa'ima hanga kana ijoollee hanga tanaa ajjeesuun dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa, hedduu tokko nama gaddisiisa. Egaa hordoftoota keenya viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Dhugaa akka nama tokkootitti baay'ee tokkoon gadde baay'ee tokko natti dhagahame. Ijoollee kana ilaaluu hin dandeenye. Abbaan ijoollee kanaatillee hedduu tokko yeroo boo'u hedduu tokko garaa nama nyaata isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ijoollee isaatiif jedhee halkan hirriiba dhabee osoo hojjetu ijoolleen isaa jala ajjeefamte jechuudha. Daa'ima lama dhabuu jechuun baay'ee ulfaata. Osoo isaaniif jedhee dadhabuu, osoo isaaniif jedhee aarsaa kaffaluu innuu ganaa waxxaatedha. Sa'aatii waxxaatimmaa kanatti ijoollee kiyyaaf jedhee yommuu jiraatutti gaafa ijoollee isaa dhabee harka qullaatti isa inni hafu kana dhugaa hedduu tokko qalbiin nama cabdi jechuudha. Bichaa waaqayyoon isaafis jajjabina haa kennu. Wanti biraa wanti ani jedhu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Egaa hanga viidiyoo birootiin walitti deemnutti turtii gaarii isiniif haa ta'u, turtii gaarii qabaadha.